Maaltu qophaa'e? Harki namaa anamma yoo dhiixadhee ilaa namicha kana harkaan qabuu hin danda'u. Bira ga'uu hin danda'u. Namichuma kana bira hin ga'u. Harka koo gabaabaadha. Inni guddaan sun garuu samaa irra ta'ee as burraayuu keessa mandaraatti jirtu godhatti jirtu kana dhiixatee harkaan si qaba. Akkasitti amanii ta'a. Amma wangeela dubbadha. Wangeelli raajota irra caala. Sagaleedha. Sagalichi immoo lafaaf samii uume. Sagalee makanaa waasii ta'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 35 kaasee dubbadhaa maqaa gooftaa Yesuus nama Naaziriitiin nan dubbisa. Yesuus yerkootti yommuu dhiyaate namichi jaaman tokko karaa dura taa'ee kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyanis maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Isaan immoo Yesuus nama Naaziriit sanatu asiin darba jira jedhan itti himan. Kanaaf inni iyyee Yesuus ilma Daawit Maarii jedhe. Warri fuula dura adeeman immoo calluma jechisiisuuf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyye. Ilma Daawit Maarii jedhe. Yeroo sanatti Yesuus dhaabatee namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboomee namichaanis gara isaatti dhiyaatee Yesuus immoo maal akkan sii godhu barbaaddaa jedhe. Kun deebii Yesuus maal akkan sii godhu barbaaddaa jedhe. Isa gaafate. Kana irratti nagartuu koo akka naa deebiftu gooftaa koo jedhee deebise. 42 Yesuus immoo amantiin keessa bariseera. Agartuun keessifa deebi'uu ittiin jedhe achumaan isa agartuun isaa deebi'eef namichis Waaqayyoof oqubaa dhiyeessaa Yesuus hin duukaa bu'e. Namoonni sun hundinuus kana yommuu argan Waaqayyoodhaa fi galataa maal godhan jedhaa hin galchaniidha. Galanni Yesuus ifa ta'u. Deebii Yesuus jedheen salphaadhumatti dubbadhaa. Gaafa keessa seenu garuu sii gala deebii Yesuus. Mee deebii Yesuus jedhaa? Jedhaa dafa deebii Yesuus jedhaa? Addunyaa kanarraa deebii baay'eetu jira. Gaaffiinis baay'eetu jira. Gaaffiin dhalli namaa gaafatu yeroo tokko tokko isa beela'eef bishaan yoo kennan, isa dheebote biddeen yoo kennan, gaaffiin kun gaaffii sirrii miti, deebiin kun deebii sirrii miti. Inni gaafatameef inni wal argate takkaa waliin hin madaalu. Inni biddeen gaafachaa jira, inni tokko bishaan kenna, inni tokko bishaan gaafachaa jira, inni tokko biddeen kenna. Dhukkubsataaf suufii mituu barbaachisu, dhukkubsataaf qoricha barbaachisa malee. Miti atooyyuu malee nama iyyatuuf iyya nama tokko tokkootiif maaltu ta'a? Du'atu kennamaaf yookiin akka inni du'u murteessu aduu'edha. Gaaffii nama tokko tokkoof du'atu murtaa'a. Gaaffii nama tokko tokkoof hidhaatu murtaa'a. Gaaffii nama tokko tokkoof immoo hidhaa gaafa siniin jedhu yoo maraatee fayyuu dadhabe jarreen tokko macaafa qulqulluu kana keessaa gara hidhaatti geessan sansalataan hidhanii ka'an. Waan maraateef gaaffii maraatummaaf sansalata deebii godhan irran deebi'a. Gaaffii maraatummaatiif deebiin isaan qabatani sansalata. Isa maraatee qalbii dhabe kana maal goona jedhanii? Maal goona jedhan? Hiniina namicha garaa jedhan. Addunyaa kanarraa nama maraateef maal ka'a namni onaan jettani? Amaanu'eelii dhoo geessee sammuu paaralaayistii godhu qoricha paaralaayistii godhutti laatu. Yoo dhibee dhibe immoo sansalataanidha. Yoo dhibee dhibe immoo gadhiisu. Kun deebii biyya lafaati. Eenyuuf? Maraata dhabii jedhe namicha rakkate kanaa fi deebiin isaan kennan kanuma. Egaa kutaa nama dubbadhe kanatti waa'ee deebiitii irratti gara kana dhufe sin argisiisa. Namichi kun nama beekamaadha. Nama of danda'aadha. Dubbachuu danda'a, dhaga'uu danda'a, arguu danda'u. Rakkoo isaan sinitti hima. Rakkoon isaa rakkoo ijaati. Rakkoon isaa rakkoo ijaati. Namichi kun of danda'aadha siniin jedheera. Hin dhaga'a, hin dubbata, hin deema, hin socho'aa siniin jedheera. Atoo malee kophaa deemuu danda'u. Namatu karaa itti argisiisa. Fuuldura deemanii fuudhaniitu karaa irra kaa'u. Karaa inni irra taa'ee yemaataa iraatii kadhatu. Karaa inni irra taa'ee waan boru ittiin jiraatu kadhatu beekamaadha. Sababni isaas beekamaadha. Egaa dhaggeeffannaa gaarii godhaati. Namichi kun rakkoonsa agartuudhaa siniin jedhee gurraan dhagaa. Egaa namni immoo gurraan dhaga'uu duwwaa waa'ee nama addan baasu. Yookiin wanta tokko gurraan dhaga'uu duwwaan addan baasu. Fakkeenyaaf otoo karaarra deemnu yoo miilli wayii dhaga'ame horiis ta'uu danda'a. Miilli dhaga'amu kun danda'amuu hin danda'u? Hin danda'a. Horiis ta'uu danda'a. Harrees ta'uu danda'a. Sangaas ta'uu danda'a. Waan biraa wayiis ta'uu danda'a. Sagalee dhagaadha. Sagalichi sagalee wayiiti. Miilla nama dhufu sagalee wayii dhagaa malee maalummaa isaan beeku. Yoo sagalee dubbatan duwwaa beeka yookiin afaan hin haasaa abaluudha. Ani maaloo dhoo jedhan duwwaadha malee miilla duwwaan dhagaama sagaleen tinaa duwwaan dhagaama taanaan horiis ta'uu danda'a. Namichi kun nama horiillee otoo addan baasin yeroo hundumayyuu akkasidha. Waan qabdurraa waan adarbadhuudha. Waan qabdurraa naan adarbadhuudha. Hin kadhata tureedha. Waan ittiin jiraatu kadhata. Fala waan hin qabneef taa'ee kadhata. Namichi kun eenyuun kadhataa ture? Nama kadhateera. Egaa isinitti meedhaa? Nama kadhateera. Waan maal hin qabneef
ija waan hin qabne horiis gaafatee sagalee dhaga'e malee beekuudha. Sagaleen gaafa dhaga'amu horiis kadhatee hiyyeessa waa isaa kennuu dandeenyes kadhatee maaliif sooressaa hiyyeessa adda baatee beekuus waan ta'eef. Yaani kun hin dhaggeeffadhu waan maal kadhatee namichi kun kanumaan beekamu. Otuma kanaan jiru guyyaa keessa guyyaa tokko girgirri waca wayii dhaga'ama. Waca dhaga'amu kun ukatii adda addaatu uumame akkuma namni gaafa bulchaa tokko yookiin kantiiba wayii naannoo wayii dhufu namni mandara keessaa yaa'ee daandii irratti ba'ee ilaala. Maal innaan abaluun dhufe inni karaarra dhaabbata waan ta'eef. Egaa inni eenyu akka dhufus hin beekne har'a maaltu jira isinumtuu amma otoo asirra milishaan naanna'ee achirra wattaandarri naanna'ee har'a maaltu jira Inna namni wayii kattaarra kayyaa dhufas yoo ta'e muummicha ministeeraa dhufe kan magallee haasofna har'a muummicha ministeeraa dhufe ijaanis hin argine bara waanuma argine haasofna waanuma dhageenya haasofna waan ta'eef yookaan immoo biyya alaarraa dhufa Joon Baayidentu dhufa jedhani soo jenne abaluu dhufa jenneetu magaalaa malee hin beeku. Kan akka jechisiis haala wayii argate namichi kun haala inni ittiin gargaaramu waatu uumameef maal yoonaan jettan kaleessa namni deemus karaadhuma saala deema inuma deema karicharra deema waan kadhatee waan gaafatee abbaan kenneefi fudhatee ittuma deemu isaanis birma darbu inni irraa galu adda deemsarraa adda otoo addana jiraate iyyitame jetta deemsarraa taatenarraa guyyaa kaleessarraa adda. Anatu taayamee si jedhaare si gargaaruu danda'u kana ani dubbachuu namni si gargaaruu danda'u jedhee guyyaan kaleessaa guyyaa engaddaa guyyaa baroota darbee akkuma 2015 akkuma 2016 yaa'ee argame guyyaa qidaamee sanbadduraa ganama arraa kun si guyyaa addaati si jedhu. Dafa ifadhu nama si bira argaa qabiiti guyyaa addaa si guyyaa addaati yaa'ee nabaati. Akka kaleessatti ilaalin jedhi raasitti akka torbeetti ilaalin jedhi raasitti midhamu. Akka mana darbeetti ilaalin jedhi raasitti midhamu. Arsi guyyaa addaati daftee beekee taalaata. Beekee kondarqee galamaan darbaan ofirratti raaj ana bara guyyaa addaati jedhameeti. Atu si dubbataare jedhi dhageemi arri ana guyyaa addaati jedhamaati. Arri akkuma tamantee ofirratti dubbatte wangeela dhugaan lallabaa jira yoo ta'e qidaamee torbee darbee irraa adda siifatu. Ganama irraa kun ganama kaleessarraa adda siifatu. Ganama irraa kun ganama boruurraa adda siifatu. Iyya ana guyyaan kun guyyaa addaati jedhamaati. Guyyaan namicha kana muudate irraa guyyaa addaa. Maal adda isa godha beektaa? Waa lama tokko deemsa namaa geeddara. Lama sagalee namaatu baay'ate. Sadi sababa sagalitti baay'ateef immoo isa nama gargaarutu achiin darba. Isa nama gargaaru karaa kee darba. Gola kee keessatti sagalee ilillee wayiitu dhaga'amuu jalqaba jira. Gargaara namni wayii galateeffataa jira as keessa. Ani raajii raba koduuka waaqayyo jira. Barruu kee lamaan as bal'ifadhu otoo miillaatti dabaltee hin ta'a garuu alfuun harkuma kee lamaan as bal'ifadhu. Torbee kana mana keetti waca galataa tokkotu dhaga'ama. Maaltu ta'e gaafa jedhan ishiitu milkaa'e jedhanii haasa'u. Isatu milkaa'e jedhamee jedhe nabiyyichi. Isatu gargaarame jedhanii haasa'u nagamee jedhe. Irraa fagaataniitu mana abaluutti maaltu ta'e namatu yaa'eera wayyaa adii uffate namatu yaa'eera kennaa baate namatu yaa'eera maaltu jiraachii yoo jedhani mana isaatti mana ishiitti gargaarsa waaqayyootu dhalate mana isaatti. Ana kan jedhe dafee iyyee ameena jedhetudha. Beedhafaatti dandaameedha. Dubbadha biratti dandaameedha. Ila deebii Yesuus. Arra deebiinumti Yesuus gara kee dhufu. Guyyatti adda kan isa godhe tokko deemsa namaa girgirri dhaga'ama. Sagalee adda addaa dhaga'ama. Sadaffaa isa deebii nama laatutu achiin darbe. Abarkaa fuunes ni kadhadha paasterii ga'ee jira. Biiroo jira. Ani lallaba kana lallabee ergaa kana fidee proogiraamii waan qabu deemuu danda'a. Onaa bira darbee ba'uu danda'a. Garuu ergaa kana fudhadha biraa deebiin akkasiin jedhe torbee kana hin jedhu ji'a kana hin jedhu asumarra dhaabatte galateeffata. Yoo kun lafa kana uumeera ta'e mana keetti waan jirarraa waan jiru si ba'uun waaqes. Beekni qilleensa irratti naasiti inni na gargaaru naa dhufeera lafaati. Inni na gargaaru naa dhufeera. Si dhufeera. Mata duree kan jijjiiri mata duree biraa haasofta yeroo yooti.
deemono sokomatias Raji amala ni dubbatara funatara bani mas gidujira anna matarreke chichirama immichi galata sitomura maya wadash nano sana waj ukati danda dagama gama kun dagam namitti kanan dura achuma teessetu waan qabdan irraa na darbadhaatti የማታ እራት ሊሆን ይችላል የጠዋት ቁርስ ሊሆን ይችላል ዋና ዳዳ ነገር ጋር ይሰራሉ ብሪን ከረን ነምትይሱ ዳብሻላ ብሪና ደርበዳኝ ስለና ባየጅራ ባየ ደርገዳኝ ነሽ ባየጅራ ስላ ዋቡሳ መንገድ አከንተ ሰገሌ ስላይ ነገስ አረማልቱ ታጅራ ሰገሌ ደጋባጅሩ ወጭኩ ባየዳ ማልቱ ታጅራ አራ ወቲ ነጥ አጋማይሩፊ ወቲ ጉረኮ ደጋጁ isa kale sabi gaddara hadda wanti dhagaajir kun adda maaltu ta'aa jira jennaan otoon beekin himte namittiin otoo akka namichi iyyuu beettee himtu turte miqqanyaadha kaa namatti miqqanya akka namaa hin jiru waqii yesuus seexanni maal balleessi yaada maqaa balleessi malee maqaa isaan tolle malee maal balleessi maqaa isaan tolle maqaa balleessi malee maal balleessi namatti gargaara awwaaqiyyaaf gaafa tokkolaa namatti godhani kuma shantama fuudhee angeessu eenyu nama moo seexana jiru amma dhuguma seexanni kuma shantama dhaqee rifeensa namaa mana rifeensati intala mataa tokko fachuudhatte kutatee dhuguma kutatee dhuguma wayyaa namaa fuudhee amma geessi amma seexani maal balleessi hin jedhee inni maal balleessi inni tokkolaa hojjetu moo galiidha ittiin jiraachuu hojjete maal balleessi galii ofirraa cufaare atuu baattoo deemte hin ta'uudhaa waan godhe godhamani hamtuun akka namaan jirtu Yesuus Kiristoos ikkoo namarraa of eegaa jedhe amaan akka namaan jiru dhiifama naa godha hunduma keenyan nama silaa otoo dhuguma namichi kun hin iyyaatti beekte hin himtu namu otoo hin beekin maaltu ta'aa jira asirraan sagaleen dhagaa jiru maaltu ta'aa jira natti benna Yesuus jette namitti kun gaarii godhee Yesuus isa namicha magaalaa Naaziriit keessatti dhalatee Yesuus nama Naaziriitu asirra darbaa jire jedhenna Yesuustu darbaa jire Yesuus eeyyen nabba dhiyaate bakka dargama argadheeratti darbeetitti jarri dabarte mataa qabatte kana dhageenya callisee beenne iyya isaatti kute matua qabatee sila maala sinin jedhe namni maalidha sinin jedhe miqqanyaa namicha iyyuu deebii maalii laatan beeta zimbat Rabashin jedhan deebii namaa mata dureen koo maali warri galle maalan jedhe deebii eenyu deebii Yesuus arra deebii raajii siitaa miti deebii namaa siitaa miti deebii Yesuustu gola keetu ta'a lakki namaan mari'atini dafarte kee ol darbadhuuti deebii Yesuustu mana goole dheeraa dafaati na gargaaruuf hin haasa'in nama si biraa gargaaruuf hin haasa'in hergaa kooti jedhi fudhadhu wanta rakkattanatti deebii doktoriis miti deebii namaas miti deebii Yesuustu sii ta'a deebiin doktorii riifeeriidha deebiin doktorii operaasoorii deebiin doktorii qoricha nyaannu deebiin Yesuus fayyii ka'iidha arra isa si teessisu doontaan isa si kaasu si dhufame ni talaata deebii Yesuus iyyaa deebii Yesuus jedhamee namaatu jedhame deebii Yesuus jedhamee injijjiirte dura maal kanatti jedhe saantima baa kanatti miti arrammoo maalitti iniyya mataa qabate maalinna guyyaan akka arraa kaleessas hin turre guyyaan akka arraa borus deebi'een dhufu kaleessa nama baay'ee darbe arras nama baay'ee darbaa achi keessaa garuu namicha tokkoon barbaada maqaan isaa Yesuus jedhama dhalataa magaalaa Naaziriit inni dadhaboota gargaara jaamaa ija bana duudaa hin dhageessisa du'aa kaasa waa'ee isaan beeka maaloo waa'ee isaan beeka namni darbiin yaa ilma Daawit namni darbiin nama darbiin jenna Yesuus dhaabate ganama kana Yesuus dhufee si dhaabata separate harka akkas godhi Yesuus dhaabata ni dabete yaasuu kaja jadi deebi Yesuus dhaabata ni dabete dubbe keessa namni daraajii qabdu akka hedduuni Yesuus si dhaabata ni dabete Nampak dia nasib dan juga awak itu jadi dari Yesus ada sila pada yang ini dapat. Ibu kebaikan kita kesenangan jadi awak. Nama kita sendiri jadi awak. Iya sangat tanda bila dia kalau dia benci sana. Nama mana dia iya bela jadi. Nama kita
sadi ya kosa kema si paradia. Nama kuna sadi la dosa pura dias. Nama kuna sadi gafi bana la kosis. Ga oh ya la dia ol pura dorme gelama. Namni wal dale zorin de bishamali ol pura gelama. Namba dia. Ol bakas diri sadi. Akan jede gafi bana la kosis. Gafi guya la kosis. Gafi diri ate na servis. Gafi akana baila tu si bane. Alla devi Yesus terus. Mereka kayak kami Dewi Yesus tu sini macam raja tu. Asyikkan mesti mereka nyai. Jangan situ. Dewi itu. Dewi Yesus ada tu dia pada petolana. Sabar mara pastairan. Dewi nama. Zimbal ada. Zimbal. Asing darpakan je ko. Moti tak Yesus. Rapas. Kata. Katakan kulit. Berapa nama? Yeti kulit, nalong kulit, dalam cukung kulit, dia kawan. Wambai jadi mire, limbat, apa sih sahabat? Anak si terbanyak kau Yesus. Ada yang kita nak, ini dia jurufu Yesus lagi sifat cukup dia. Amin. Jangan zinjak cisi suyaran ini buat tidak boleh. Speedy duraan cara ber. Abo pun nama cinta dah betul berada itu. Yesus garu nama. Iya wajib toko tu gama sana tu fikir aku lihat ini. Nama iya je bukuni rakati ini. Amin. Ini akadi magurai. Tidak. Nama cuma duraan. Mana pun calis tu. Radati tak ibadat. Daftar ke kes kamat yo asir tate asijit tane oli kasina nama bisi gota warru mana tu si jadu devera dati kita siala dana jago sako warabasha wara taksi kafalu ni dedu radati ko kolata kita amin dan ila subhana shilaka haskabar ke mereka mitari mana sana wara si ajaji su ni dedu kulkulle si ko kola kita anje furi akira jadi ko mana besi warru mana to lisene wajib ada tu lisene selorkatu illa tuga paratias hekam tu wajib keti tan suci iya cuma ini ada mas ini radati tan siwa mai amin amin siwa mati kain ya benar Yesus isang barbarang tiritin na bitino ada patete la femme da kutte ani angesa jiro ei gorro madura malgo aga fida ile Yesus aken fida singen fida aga luega kajina chiti ali kabatu takani gargaram wanjin chufatu tembe isan wajin azum ne namiti wajin aze gababa ya chisake tuma namiti jamana ni kadata intana namin jedo isma kesa basera ase tu akatu fudurat tani tu malakan siguru barbadai amma me wargai mo baay'ee wayii tokkotu matama bulchiisuma magaalaa keessa jiraatte warma jiru kana keessa muumicha ministeeraallee inni guddaadha hoogganaan nuti gootii kinu nu takka butamanii baafu nama dhufaniituma wal gaba keessa ol ka'ee tokko jedhe amma sammuun namaa bariin gammadde yoo hoogganaan nuti gootii yoo magaalaa ta'e immoo kana caala gammadde yoo anaanaa ta'es immoo yoo isa kantiibaa taananii nan badi teessoo isaan irra taa'anii kan utuu rafaa bulan iyyuu waan namatti tolu fakkaata. Sambuuna maati. Kun immoo nugusa keessaa mootii waaqafe lafaati. Warri kaan ajjaabin akkatti gabaa dhaabbatanii gabaan mana dhaabanii dhaabbatu. Isaan kana keessaa garuu as baasetu si wajjin haasaan qabani. Dabarka kee mirgaas qabani. Haasaan kee dhaabee ganama kana nama wajjin miti Yesuus wajjin. Haasaan kee ganama kana nama wajjin otoo hin taane Yesuus wajjin. Eenyu wajjin ije? Agar tak kamu betul apa? Ego wajib, anda sendiri pada si bawah jatuh agak. Amin. Nak kasih David, makan di kita bukan. Ayah, wow berhasil. Irkaki fakada, ketu man fakada beti. Amin jadi David. Karena wangira dan labara, berkamu kawamu apa? Ya baik budaya si wajibnya, makanya ada yang kawan itu. Amin. Nalu benar-benar kawan.
Rakkoon kee kana miseensa hoggaa sadii shan na biraa tayaa ilanii hin beeku. Yesuus yaadina. Yesuus yaad. Dabarka kee lamaan darbadu callisi gowwaan matee. Hidhaa baay'eetu naannaa. Hidhaa namoota danuu keessa galuu kan keebbaa. Shilagadoo raaboo sappoora madiyaa. Waa malee nakkaansi qabee namitti kaayyoon kaase fuudhi akka kan saduuqa. Hidhaa nama baay'ee keessa hidhaa keetu baay'ee. Yaadana jaanoo sepaariyaa guusakia. Wilago sappoora kiyaas. Warra gaarii fardaarraa si eeyyaleetu. Himatoo gaatiyaas. Gabbiina kee taa'uuf seepaati. Nama mana beeyaa. Dapat ini ramai mana yang udah normal malah deh sih satu kapan balik dan tadi nama kemarin apa sebetulnya deh dari kaki cuma ada kan wayo dekat lagi double full akan si cere akhirnya juga malah kita pada besi enggak sila dona jano gajas ada kepataran bekoi lagi nak kabur waduh mana mantap kali si cere tu kuya kena toke tahe kena pada kira Sula duna gatias. Mille che mercano fuori. Kan come il caere che di Davide. Kan come il caere di Abbe. Yes. Yes. Amen. 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 Amma sirgan nagaya. At furat ni si makeda. Watu balaliyetu. At pinamata ka tampri wa itilattafa. Yasilati hasu kamatias. Malinnya nang gofta kok kasinaje nama bayi naga nama kan iriran nang sabi naga lagi iya sih sih apa yang jadi lagi sabun iya nang sama bayi naga ila dosa koma hasibajas jadi sih ya kan marate tera dia gitu haleluya oh sakela wila ura washiba rawosia hatakela mama takela nang siti kana bona wayo bako jadi kana bona nanda wala lewas haleluya yes amen itu wa ingat itu amen naftera masih deh yes ugawa kayo yes masih lanti masih lanti ano mata Yesus tuh mata Yesus Ratu senat tanpa. Yang sudah dipikirkan. Segala tempat tinggal terindah. Jika kami ini ayam jadi duduk ada ini. Segala tempat tinggal terindah. Malah agak isu lebih bantu. Yes. Cikanya raja. Betul. Fidarkan. Yes. 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 Amin. Ada full lagi. Ada kisi. Correct. Yes. Hallelujah. Amen. Lah, agifat. Rikasa di situ. Gato ko kisa to ay wang budal naman sa kisa. Tok. Lamafa. Wala akkat kasarte duwa tatu. Kashi ibala marati fulani tokkola go natu jira. Goftan ko kasdin naje. Isani kasar samale si salbi sore wa. Fudan ke gimana? Kasaduga kan koi kama me kanjati kan kega ni famera yes ikawa me kanjati kan kega ni famera sida amen si paria dina gosia iyati sesha katentu akana marate dai amaniti maqama yesusin na anagal kaire jadi david Waru sampai na kayo ito.
maaddii keerraa taa'ee immoo saalfachaa buddeen nyaata. Akkas jedhu miti. Akkas jedhee maqaa si balleessu. Andanya taata. Irra deema ini. Garuu sharaa uffatte komaandoo poolisii tota illee xuruudha. Waaqayyo si dubbisee akka si qabu danda'u. Maal taa'ii teemee hojjete? Bara barri dhufu. Aangoon kee gufu. Mutee hunda keessa. Jiraateetu na jiraachifte jiraateetu. Abjuun koosuma abjuun koosuma abjuun koosuma abjuun koosuma abjuun koosuma abjuun koosuma. Nan dhaga'e daftara kee gabatta wanta yaadaa jirtu sana otoo itti milkaa'ee dafta otoo taa'e abjuu keetu seenu gooma. Darban akka jedhama. Karaa irra deemtu siin ta'u jedhanii lakki miila waan irra jedhe nama siin ta'u. Fudhanneetiin siin ta'u jedhanii lakki karaa waaqaa sanarra miila waaqayyo irra si ejjete ilma sii ta'a jedhe. Dabar keenya darbadhu ilma naa taa'e dha dabaatu. Ija isaa gaafa dabalu Yesuus eenyu waame? Namitti waameetu maal akkan siif godhu dhiira eenyu maal akkan siif godhu barbaadan namaan jedhu. Mootummaa akkamiiti maal akkan siif godhu barbaaddaa kan namaan jedhu. Qaama akkamiiti maal akkan siif godhu barbaadda kan namaan jedhu. Abbaa mana akkamiiti fira akkamiiti jira jiru. Maaliif waan sammuu isaa jalarraa dhaabachuu dandeessa. Fakkeenya lubbuu kennuu itti hin kennaa. Fooqii kana mallatteessu itti mallatteessu. Makiinaa kana kennee hin kennaa. Waan nuti nu si arraabsisa. Maal jedhee raate waan barbaaddee maal barbaaddee dheetu waan xinnoo sitti laata. Yesuus garuu harkisaa guutuu waan ta'eef goota. Qaba waan ta'eef maal akkan siif godhu barbaada. Nan Yesuus warra wajjin deeman kana eenyuun iyyuu as waame maal akkan siif godhu barbaada jedheeniira. Hin jenne. Gabaa baay'ee duukaa deema, waca baay'ee duukaa deema, nama baay'ee duukaa deema. Warra duukaa deeman kana hundumaan maal sinii godhu maal barbaadame hin jedhu. Namitti kanaan garuu maal akkan si godhu barbaaddaa maaliif inni iyya dhugaa iyyeetu gaaffiin si biraa qaba. Yaa ilma Daawit namaari hin darbinarra chaansiin koo inni dhuma harruma hin darbinati darbinaan naa xumurameera. Naan namittiin Yesuus abbee warra jirtu keessaa zuwaame maal akka si godhu maal barbaada waan dhigaafasii arras waaqa. Warri wangeelaa akka tiyooriitti ilaaltanii keessanaa jireenyis tiyoorii ta'ee hafa. Warri wangeelaa akka hojjetutti amantanii siif isa irratti hojjetu. Maal akka siif godhu xubbura sagantaa kana irratti mata duree lama irratti siif kadhata. Maal akka si godhu barbaada. Caabi qopheessi. Harka keetta ta'u, moobaalii keetta ta'u. Caabi qopheessi. Maal akkan siif godhu barbaada. Gaaffii. Maal inni wanta si barbaadu? Maal inni wanta si hiisise kun? Maal inni wanta si rakkise kun? Maal akkan siif godhu barbaada. Maal akka si godhu barbaada Yesuus? Biraazil. Maal akka si godhu barbaada? Inni min namatti nattis inni min. Maal akka si godhu barbaada? Maal barbaadda inni min natti inni min. Imiif si gaafachaa jiru man. Kateetti yaaddu kan si gaafata. Maal akka si godhu nama tokko mata duree kadhataa iyyuu qaba. Maal darsi kadhadhu tottee mana waan waaqayyo isinitti agarsiisee kaa'edha. Gaaffii isin ilaalaa fi kadhannaa isin kadhataaf. Maaliif akka jedhe beektaa waan dhimma isaa waaqatti kennate seetaan beeti lakki hin qabu mata duree kadhataan qabu. Waan isinitti agarsiise warra dhani mata duree kadhataan qaban. Ilma hin qabne otoo hin qabu ta'e rakkina isaanii haasa'u. Maal akka si godhu barbaadu. Namitti
akka ija dhabdee iyyaa jirtu Yesuus beeka moo beeka. Maal barbaadde? Waan barbaadde na gaafadhu. Namittiin kun baajata barbaadde moo ija barbaadde moo maal? Waan ishii barbaaddu nan kennaafi garuu maal barbaaddaa? Maal siin godhu wanta ati barbaaddu maal kennaa? Masii kootti abeeti. Ani hojjetee of jiraachisuu nan danda'a. Nagadee buusuu nan danda'a. Baradhee bakka namaa ga'uu nan danda'a. Akka namaa nama gargaaruu nan danda'a. Garuu rakkinni koo tokkicha. Nama ta'ee dukkana keessa jiraadhe. Nama afurii adda baasuu dadhabe. Natti dukkanaa'e guyyaanis anaaf dukkana. Ormi al tokko dukkanaa'e al tokko bareeda. Kan koo garuu zalaaqii dukkanuma. Agartuu kootu narkaa jaabe. Waan arguu dadhabe. Masii inuma natti dukkanaa'e gaaffiin koo. Dukkana keessa jiraadha. Kan naa dhimmu hin jiru. Kan irbaata ni nyaachisee galuu jira malee kan naa deebisu jiru. Doktoroota biraan qaban. Meeshaa jijjiirraa ijaan jiru. Kanaaf kanarraa kan ka'e nama tarkisee as na kaa'a. Garuu deemuu nan danda'a. Akka deemeen fagaadhe kan na godhe tokko jira. Natti dukkanaa'e dukkana na rakkise. Masii bakka namaa ga'uu nan danda'a. Akkan geenye kan godhe tokkotu jira. Natti dukkanaa'e masii waan biraasiin kana dhuan waan tokkittii kana duwwaa hagartuu koonaa deemsi. Hagartuu malee yoo qabaatan hin nyaatan. Hagartuu malee yoo qabaatan hin uffatan. Hagartuu malee yoo qabaatan konkolaataa loofan. Hagartuu malee yoo qabaatan fooqirra ol baanii gadi hin bu'an. Waan guddaan harkaa bade xinnoon hin dhufa booddee maaloo masiikoo hagartuudhuma koo kana bani waan biyyi fakkaatu, waan namni fakkaatu, waan lafti fakkaatu, ofiyyuu argee hin beeku, namayyuu argee hin beeku, natti dukkanaa'e bani narra. Dukkana natti ulfaate narra. Agartuuma koonaa deebis hin qabdaati. Hin dandeessaati qabda agartuu. Hanuumesii waan barbaadan namaa kennuu dandeessa. Deebis agartuudhuma koo. Itti dukkanaa'e. Karaa kamiin sitti dukkanaa'e gurbaa? Karaa nati ittiin hiriyaa kee bira hafte. Karaa nati nama baay'ee bira hafte. Karaa nati namoota baay'ee bira hafte. Karaa nati jireenya sirkaa bade. Karaa ittiin gara dibeetti wallaaltee rakkatte. Karaa nati waan qabattu wallaaltee. Karaa sitti dukkanaa'e guyyaa sitti dukkanaa'e. Wayyo! Garan goruun dhabe jettee kan dhaabatte. Hiriyaa koo biraan booddeetti hafe. Nama biraan booddeetti hafe. Waan qabadhu wallaan guyyaa nanaaf dukkana. Halkan nanaaf dukkana kan jettu jirta. Otoo agartuu qabduu kan jaatti. Mul'atti sirkatti badee wanti hojjettu sirkatti badee. Akka nama barattee sirkatti badee. Akka nama hojjettee sirkatti badee. Akka nama dhamaatee sirkatti badee. Wayyo! Kanatti jettu jirta. Har'a waa dubbachuu kan jedha. Har'a qidaamee ganama kana ifa wayiitu isa dukkanaa irratti dhufa. Wanta dukkanaa si gadhiisa. Ati garuu ifa wayiitu baata. Natti dukkanaa ina godhaa. Akka nama rokkubee nyaateetti dubbadhu baakki. Akka itti mee sagalee guddaadhaan si afur natti dukkanaa ina fira dabaatu. Tokko. Lama. Sadii. Jadi dabali salumaa. Hojii keerraa jireenyi keemoo sitti maal ta'e naaf maal ta'a malee dubbadhu maal ta'a malee akka tokkotti dubbatte kana sirra haayibu maqaa Yesuus qabanaatu. Ergii kana deebiseetii kana jedhee booddee maal akkasii godhu barbaada erga jedhee booddee agartuu akkanaa deebiftuun gooftaa koo jedhee deebise. Yesuus immoo amantiin keessa fayyiseera. Agartuun keessa deebi'u. Ina jadi. Deebii Yesuus keessa maal ture beektaa? Tokko lafaa si kaasa. Lama isaatti barbaadu siif ajaja. Dhaqeedha. Garuma biraanuu dhaqeedha. Garuma tasfaayee dhaqeedha. Ilaa intalli sun kana barbaade dhaqeedha. Arrabe ana raajii tasfaayee ta'a asaara miti. Ani arraba la afaan waaqa irraa fuudhee haasaa'eera ergaa kana. Isaatti barbaadu sana dhaqisiina jedha. Wayyo waan ati qabattee teessu sana kun kana baluuti dhaqi. Kun kana baluuti dhaqi. Mana abaluu dhaqi. Ila dhimma abaluu dhaqi hojjedhu. Arra inni bade sitta deebi'u maqaa Yesuus. Iyyaadhaa deebi'aa yaadafaas. Dhaqi. Agartuun keessi badee biyuuti maal ta'e
namitti gaafas deemtu addee dura eessan yaa'ettee namni iji baay'ee karaa deemus hin beeku. Kunis isaaf karaadha akkanumatti callisee deema. Kun ijaan hin arguudha. Akka nama baadiyyaa irraa dhufe namni baadiyyaa irraa dhufe akkasumas deema. Asirraan amma gujee godhattan amma masmara gujee godhattan namni isaas gaarii isaas akkasumas deema. Dhuma sinjal yoo ofirraa qabaa deemtee nama mataadha jibbii godhatu. Batalaa galgala namoota faabrikaa keessa hojjetantu jira. Eeriyaa sana hin baay'atu. Teeshinaa godhatee jeeqamoo godhatee waan isaas hin galu. Akkamitti bitaa mirga isaas hin beeku. Anuma sitti deemee ofirraa qabaa deemtu. Mucaa baattaa maaliif hin beeku. Namni baay'een yaada isaa itti dhaadha waan ta'eef akkasumas deema. Irma jaala waan ta'eef namitti kuni asiinis karaa maseeti ittuma buutee deemiti. Miidhamtee itti yoon garuu jedhe as keessa sanattis fuutee gadditee deemte. Sanattis fuutee gadditee deemte. Sanattis fuutee bo'aa deemte. Arra garuu itti fuutee bo'aa deemte miti kolfaa galta. Wayyo. Ani isa ijaan haasa'aa miti. Wanta jaame baay'ee jira. Wanta bade baay'ee jira. Isa badee sii deebi'a. Bo'aa galta miti kana booda kolfaa galta sii jiru. Iyya isa badee naa deebi'ee na lafa.